kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanaala har'a Ingiliffaa paartii waanidha walitti deebinee jira. Paartii kana keessatti kan nuti waliin barru waa'ee active voice and passive voice detailed explanation fi akkasumas example isaa waliin kan waliin barru ta'a. Kanaafuu paartii kana jalatti wantoota gurguddoo afur waliin barra. Tokkoffaa definition active voice fi passive voice akkasumas structure isaa kan waliin barru ta'a. Lammaffaa irratti immoo tuyyuu verbi direct objective fudhachuu dhabuu isaan irratti hundoofne takkaa'uu direct objective qabaachuu dhabuu yookaan barbaadu dhabuu irratti hundoofne gurguddoo lamatti qoonnaa. Isaanis transitive verb fi intransitive verb kan jennuunidha. Transitive verb fi intransitive verb kana keessa kamtu active irraa gara passiveetti jijjiirama, kamtu hin jijjiiramne kan jedhus kan waliin barru ta'a. Inni itti aanu mootuyyuu ruulii active voice gara passiveetti ittiin jijjiirru teessota garaagaraa keessatti akkasumas command yoo ta'e order yoo ta'e akkasumas immoo order maaf command sanuu ta'e in negative sentence keessa yoo ta'e haala kamiin akka jijjiirrus kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafuu kallattumaan amma gama definition active voice fi passive voice itti sin dabarsaa jechuudha. What is active voice jedha akka gaafitti kan dhiyaate. Kanaaf active voice kun one of the English grammar dha. Gosa grammar Ingiliffaa keessaa isa tokko ta'ee kan maal ta'edha. In active voice kana keessatti the subject performs the action of what the verbs jedha. As keessatti maalidha subjectiin takka'u abbichi dhimma sana yookaan gocha san yoo kan raawwatu ta'e tense takka'u voice nuti ittiin ibsinu sagalee nuti ittiin ibsinu sun active dhaan ibsina malee passive dhaan hin ibsinu jechuudha. Akkasumas immoo the sentence structure is typically the following jedha. Garuu osoo structure kanatti hin dabarre voice active kun wanti nu fayyadu yeroo nuti sagalee keenya active goonee waa ittiin dubbannu si'eessinee ittiin dubbannu yeroo maal barbaannedha nuti yeroo theory of the action barbaannedha. Raawwataa gochicha sanii yoo barbaanne akka dhimmichaatti takkaa'uu main objective keenya theory actionicha sanii yoo find gochuu barbaanne takkaa'uu baasu yoo barbaanne sagalee keenya san active goone fayyadamna malee passive hin goonu. Passive yeroon itti goonu yeroo receiver action sanii barbaanne takkaa'uu mootu nama gocha san ofitti fuudha yookaan nama gocha irratti raawwatame yoo barbaanne sagalee keenya san passive dhaan takkaa'uu ka energy barbaanne ibsina waan ta'eef. Kanaafuu amma kallattumaan active voice kan fayyadamnu sagalee si'aawaa kan fayyadamnu Ingiliffa keessatti yeroo qaama gocha raawwatu directly yeroo gochichi subject irraa gara verbii deeme yookaan subject irraa gara verbii dhaqee verb irraa object dhaqee yookiin immoo direction wal jala jiruu danda'a subject irraa ka'ee object dhaqee verb irratti yoo kan xumuramu ta'e active voice kan fayyadamnudha jechuudha. Kanaafuu formin isaa maalii kan jedhu gara gadii kanatti waliin ilaalla. Structure seera kam qabaata active voice takkaa'u sagalee si'aa ta'an waan tokko ibsu yoo barbaanne structure kam qabata kan jedhudha. Duris ni beektanii warra remedialative freshtive left hojjetame waan ta'eef paartiin kun subject ida'u verbi ida'u objectivity. Kanaafuyyuu active voice keessatti paartiin jalqabarra jiru sentence keessatti subjective maalicha sentensicha yoo ta'u kan itti aanee jiru yookaan giddurra jiru verbiidha kan itti aanee jiru immoo objectividha. Kanaafuu sagalee si'aataadhaan hima tokko takkaa'u ergaa tokko dabarfachuu barbaanne ergaan keenya sun maal ta'uu danda'u qabaata. Active voice keessatti gochichi kallattumaan subject irraa eegalee verbii dhaqee verb irraa object irratti goolabamuu danda'u qabaata. Takkaa'u mootuyyuu object irra qubatuu danda'u qabaata achirra boqotuu danda'u qabaata. Examples jedha. Example isaa mee fakkeenyaaf gara gadii kanatti haalaallu Johan wrote a letter jedha. Johan xalayaa barreessee ture jedha. Maaliin ibsu jira simple past dhaan ibsu jira waan kana tensin inni as keessatti ibsu jiruun simple past dhaan as keessa laala. Johan irraa gochi eegalee teessarra dhaqee dursa wrote takkaa'u barreessaa ture kan jedhu irra dhaqee achirratti sin dhaabbanne inni irratti qubate a letter kan jedhu yookaan xalayaa kan jedhu irratti xumurame yookaan boqate jechuudha. Kanaafuyyuu Johan as keessa subjectidha. Wrote immoo verbiidha. Verbii keessa verbituudha simple past dhaan barraa'e waan ta'eef achi booda immoo kan dhumarra jiru a letter kan jedhu objective wanta gochi irra raawwatame. Barruun Johar barreesse kun takkaa'u barreessaa turuun Johar kun eessarra qubate gochi Johar barreessaa turu kun maal irratti raawwatamedha. Leetarii takkaa'u xalayaa irratti raawwatame waan ta'eef kanaafuu receiver of the action dha amma leetariin as keessatti. A letter is the receiver of the action but John is the doer of the action. Amma nuti as keessatti ka barbaanne doer of the action kana Johan kanatu nuuf necessarily information jiran kana keessa Johan kana barbaanne malee maal hin barbaanne a leetarii kana hin barbaanne jechuudha. Johan barreessaa turuutu
nuuf maalidha necessarily sababa saniif sagalee si'ataadhaan ibsuu qabna hima kana yoo maal barbaanne subjectii takka theory of the action yoo kan barbaannu ta'e targetiin kenna gaafiin maal example lammaffaan maal jedha the dog chased the cat jedha kanaafu maal jedha sareen maal ciniinte takka maal qabde jedha adurree qabdee jirti jedha kanaafu sareen tuni gocha qabiinsaa kana verbii qabiinsaa chased kana kan raawwatte eessarratti adurree irratti kanaafu as keessatti illee main thingiin takka targetiin kenna kaattitti tana waan adurreen qabde waan sareen qabde tana osoo hin taane takka mootu waan sareedhaan qabame kana osoo hin taane targetiin kenna saree waa qabde tana barbaanne jechuudha kanaafu yoonif targetiin kenna theory of the action takka doggii kana ta'e active voice fayyadamna example inni sadaffallee maal jedha she completed the project on what on time jedha amma on time kan jedhu kun maa inni auxiliary verb dha takka supportive verb dha main verb maali project kan jedhu the project kan jedhu main verb dha maali main objective dha the project kan jedhu main objective dha complete kan jedhu mo main verb dha she kan jedhu subject on time kan jedhu kun immoo adverb of maali dha adverb of time dha maal ibsu jira completed kana yeroo wanti kun itti dhumate time irratti dhumate mo time in ala dhumate waan jedhu ibsu jira kanaafu as keessa nuti kan barbaanne adverb of time on time jedhu kanas miti akkasumas completed kan jedhu kanas miti akkasumas project kan jedhu kanas miti maal barbaanne ishee kan jedhu kana barbaanne turre waan ta'eef targeting gen sababa kanaaf active voice fayyadamne jechuudha kallattumaan maal jedha why use active voice jedha maal fayyadamna active voice kana akkuma dura isinii tuquuf yaale maal jedha it makes sentences clearer and more what direct amma wanti isin adda baafachuu qabdan faayidaa active voice keessa tokkoffaa sentence kenna maal godha clearer godha likkitti qulqulleessa akkasumas more direct godha kallattiin maal qabsiisa direction qabsiisa takka mootu akka namaaf galu godha maaliif akka namaaf galu godha wantichi gochichi eessarraa eegal subject irraa eegalee verbii dhaqee object irratti xumurama yookaan qubata waan ta'eef kallattii deemuu jira jechuudha wantichi indirect osoo hin taane direct sirrii deemuu isaatiif akkasuma clear ta'a wanti tokko nama gochicha raawwaturraa ka'ee gocha raawwatamuu fi waan gochi irratti raawwatamu irratti yoo kan deemu ta'e more nama clearer ta'a kanaafu garaagarummaa active fi passive keessaa tokkoffaa active voice is used to indicate the theory of the action but the passive is used to indicate the receiver of the action tokko lammaffaan immoo active voice is very important for the clarification of sentence but the passive one is not more important for the clarification of sentence akkasumas active voice is used to indicate the sentences directly kun immoo passive immoo used to indicate the sentences indirectly sentence indirectly garsiisa malee direct isaan garsiisu akkasumas immoo active voice faayidaa isaa keessaa inni afraffaan it emphasizes the theory of the action akkuma reefsinim xiyyeeffannaan isaa takkaa'u targetiin isaa maal irratti theory of the action takkaa'u mootu raawwataa gochicha yookaan subject gocha sanii irratti kan xiyyeeffatudha qaama gocha raawwatu irratti jechuudha kanaafu kun garaagarummaa isaati what is passive voice jedha oomama dubbanne san rafaalladha impassive voice is the object of what the action becomes what subject of the sentence menta wanti isin beeku qabdan wanti tokko active keessaa baanee gara passive dha inni jennaan maal beekutu nurraa dirqama active keessatti theory of the action nu barsiisa waan ta'eef active yoo active voice nuun galin passive voice nu galuu hin danda'u sababiin isaa active voice keessatti maal barbaadaa turre directing kenna takka emphasizing kenna xiyyeeffannaan kenna maal theory of the action wanti nuti achi keessatti theory of the action san irratti xiyyeeffannuuf gaafa passive itti gaddabarre theory of the action arganne takka subject santu maal ta'uu deema deebi'ee passive keessatti object ta'uu deema waan ta'eef sababa kanaaf xiyyeeffannaan kenna maal irra ta'uu qaba active keessatti theory of the action yookaan subject ta'uu qabaachuus sababiin isaa subject san passive keessatti maal gochuu deemna object gochuu deemna akkasumas active keessatti subject adda baafna jechuun object kophatti irraa baasna jechuudha objecticha mootu subject irraa adda baafna ka active keessaa sun deebi'ee mootu passive keessatti subject ta'a garaagarummaa passive fi active keessaa inni afraffarratti ani isiniimu passive voice keessatti wanti akka subjective ti fayyadu objective maal keessa turedha active keessa ture ta'u akka hindagana jechuu barbaanna kanaaf maal jedha in a passive voice the object of the action becomes what subject of the sentence jedha passive voice keessatti
objectii actionii kan ture eessa keessatti active voice keessatti objectii actionichaa kan ture sun becomes jedha ni taha gara maaliif jijjiirama subject of sentence jijjiirama kanaafu objectiin active passive keessatti subjectii ta'ullee akka hin daganne jechuudha dursa wanti isin active gara passive yeroo jijjiirtan gochuu qabdan objectii active keessa ture san jalqabarra fiduu danda'uu qabaanna jechuudha ulaagaa jijjiirraa isaa keessa kanaafu the sentence structure is typically jedhe deema kanaafu asin maal jedha object plus helping verb or be plus past participle or by what by plus subject comma optional kanaafu objectiin inni asitti kaa'utuun objectii tamii passive keessatti objectii miti wantichi objectii active keessaa san baana malee yoo wanti keessa dhufte objectii miti isin yoonif passive keessa dhufte objectii miti garuu active keessatti maal ta'uu qabdi wanni sun objectii kanaafu objectii active ida'u helping verb ka jennuun kun is ta'uu danda'a are ta'uu danda'a am ta'uu danda'a has ta'uu danda'a had ta'uu danda'a akkasumas immoo verboota were ta'uu danda'a was ta'uu danda'a tense irratti hundaa'e jechuudha kun helping verb yoo isin jedhe helping verb isin takka verb to be kan jedhaman yoo simple present ta'e fakkeenyaaf is taha subject irratti hundaa'e are taha am taha subject irratti hundaa'e yoo wantichi immoo simple past ta'e was taha were ta'uu danda'a yoo wantichi perfectota ta'e has ta'uu danda'a have ta'uu danda'a had ta'uu danda'a verboonni kanaaf kana fakkaatan maal jedhamanii helping verb or verb to be jedhamanii jechuudha verb to be inni objectitti idaana jedhee baanu kun verbootaan amma isinii hime san jechuudha ida'uu jennaan itti aansine past participle jechuun verb 3 jechuudha takka'u verb 3 yookaan v3 isii jennuun san past participle ida'uu jennee amma kaammattuu keessaa kun optional by ida'uu subject amma maal garsiisu jiraas keessatti theory of the action san passive keessatti optional maaliif targeting kenna theory of the action osoo hin ta'in maayinni receiver of the action nuti wanti nu barbaannu receiver of the action irratti emphasize goona passive keessatti akka active san theory irratti emphasize goona kanaafu wanti ammattuu keessa jiru kun by jedhee by booda wanti dhufu kun subjectiin kun optional fakkeenyaaf amma he killed the dog jenneet he killed the dog gaafa jenne deebifnee gaafa passivetti jijjiirru maal jenna the dog was killed by him jechuu dandeenya yoo barbaanne mootu by him kan irraa dhiifne namnu gaafatu hin jiru waan ta'eef the dog was killed adurre maali sareen ajjeefamtee jirti yoo jenne eenyuun ajjeefamtee gaafa nu gaafatan qofa deebii kennaaf malee ammaan kanatti optional nu barbaachisu jechuudha the dog was killed maaliif dursa maal jedhe he killed the dog jedha simple past jedhaan oofu jira dura kanaafu gaafa passive jiru verb to be was itti dabale objectiin fudhadha dura maal fudhadha doggi fudhadha the dog jedhe ida'u verb to be immoo simple past waan tureefin was itti dabale was killed jedhe full stop yoo godhe ni danda'a yoo barbaade immoo the dog was killed by him jedhe hiisan gara himii jijjiirraa jechuudha kanaaf mee example tana halaallu gaafii tokkoffaa active jalatti maal jedhaa ture the Johan jedhe maal jedhaa Johan wrote a letter jedhaa ture kanaafu achi keessatti maal isin jedhe active keessatti a letter maal turte objectii turte garuu passive keessatti maal taate amma subjectii taate jalqabarra dhufte jechuudha kanaafu maal jennaani akka subjectiitti bakka subjectii dhufte jechuudha jalqabarra a letter jennaan wrote jedhee waan jiruuf inni simple past dha waan jiru kanaafu help verbing nuti fayyadamta ka verb to be was dha maaliif jennaan gara oliitti wrote jedhe waan ta'eef wrote in simple past dha simple past jiraannan passive keessatti helping verbing nu fayyadam was dha maal irratti hundoone a letter in tun single waan taateef garuu osoo a letter in tun pluralii taate where fayyadam object irratti hundoone jechuudha ammaan tana a letter sin jenne a letter qofa waan jedheef maal fayyadamne was fayyadamne a letter was written in tun immoo past participle verb takka verb 3 dha waan ta'eef written by what by Johan jenne xumurra yoo barbaanne maal gochuu dandeenya optional waan ta'eef a letter was written jenne full stop yoo goone mirga guutuu qabna jechuudha by Johan kan jedhu kana ofirra omiitu gochuu dandeenya jechuudha dhabamsiisuu dandeenya definition irratti rakkoon qabu waan ta'eef yookaan meaning irratti rakkoon fidu inni itti aanu mootu zakat was gara olitti maal jedhaa ture dura the dog chased the cat jedhaa ture cheesed verb to dha takka simple past dha waan ta'eef arraan tanallee helping verb nuti itti dabalan was dha zakat jenna zakat sin jenna waan ta'eef zakat was
cheesed jenne full stop yoo goone dandeenya yoo barbaanne mootu the cat was cheesed by what by the dog jenne yoo xumurre ni dandeenya jechuudha kanaafuu meaning irratti rakkoo takka hin qabu maal fayyadamuun passive keessatti theory of the action san itti dabaluu fi dhiisuun rakkoo takka hin qabu option maaliif target kenna to receiver of the action ka gocha irra raawwatame takka ka gocha ofirra fuudhe san barbaanna malee ka gocha dalaga hin barbaannu jechuudha passive keessatti haala kanaan ofirra laaluu dandeenya kanaafuu why we use passive jedha faal lama saniiti to emphasize the action rather than what the theory xiyyeeffannaan kenna gochicha mataa isaarratti maal caala theory of the action nama gocha raawwate san caala gocha mataa isaa ta'uu danda'a takkaa'umuutu receiver of the action ta'uu danda'a laala asitti to emphasize dhugaaf soba irratti yoo isin gaafate passive voice is used to emphasize the action rather than the theory of the action yoo jedhes tiruudha yoo akkanas jedhes tiru used to emphasize on the receiver of the action rather than the theory of the action yoo jedhelle likkiidha jechuudha gochuma mataa isaa irratti xiyyeeffata nama gocha raawwate caala yookiin immootu nama gochi irra raawwatame irratti xiyyeeffata maal caala nama gocha raawwate caala jechuudha haala kana adda baasuu danda'uu qabaanna when the theory is unknown or unimportant ammallee faayidaan passive kana sagaleen passive takkaa'u laafaa kun maaliif nu fayyadenna yoo maal hin beekin nuti yoo theory of the action san hin beekin takkaa'u theory of the action sun yoo barbaachisaa hin ta'in kan nuti fayyadamnu voiceota lamaan keessa sagalee lamaan keessa sagalee passive kana fayyadamu maaliif jenna xiyyeeffannaa kennatu theory of the action miti kanaafuu theory'n dhabame taana waan theory'n keessa hin jirre xiyyeeffannaan kennallee theory of the action waan hin ta'iniif gochicha mataa isaa yookaan receiver waan ta'eef passive kana fayyadamna jechuudha amma soo hin barbaachifne ta'e fakkeenyaaf adurreen sareedhaan ciniinnamtee jirti yoo jenne adurreen sareedhaan ciniinnamtee jirti ka jedhuu fi adurreen ciniinnamte bakka nuti gochichi xiyyeeffannaan keenya ciniinnamuu adurree san qofa ibsu yoo barbaanne gochi nuuf barbaachisaa gochichuma qofa ciniinnamuu adurree qofa yoo ta'e maaliin akka isiin ciniinnamte bineensa ciniinee saree ciniinee akkasumas qeerransa ciniinee leenca ciniinee wanni nu naqu hin jiru yoo nu barbaachisin theory of the action sun takkaa'u mootu yoo ka hin beekne taate sagalee passive kana fayyadamne sentence kenna san akkasitti ibsina jechuudha inni biraan mootu to make writing more formal or impersonal ammallee yoo fakkeenyaaf waan more formal ta'e takka waan more common ta'e tokkollee ibsu yoo barbaannellee kamiin ibsina isa kanaan kana jechuun waan direct hin ta'in jechuudha indirectly waan ta'e waan direct jechuun ka kallattiin deemu osoo hin taane waan more formal ta'e takka namni hundi irra walii galu fakkeenyaaf namni tokko ebalu duute yoo kan jennu taate irratti walii galamaadha hin beeknu amma direct objective fudhanne waan ta'eef waan kana maalin ibsuu dandeenyu passive ibsuu dandeenyu garuu waan direct objective fudhatee namni hundi irratti walii galu immoo maalin ibsuu danda'a passive ibsuu danda'a akkasumas immootu impersonal yaada nama dhuunfaa tokkollee maali yaada nama hundaan irra walii galamu kan nama dhuunfaan ta'inillee impersonal katelle malim sudandenna passive kanafu faida passive kan akka ndaganne qormaata irratti illee isin gaafatu danda'a among the following which one can be the use of passive voice yoo isin jedhe isin gaafate deebisuu danda'u qabaanna converting active voice to passive voice jedha kanafu note jedha akka hubachiisa waan isin kaa'e tokko jira in passive voice the theory or agent is what sometimes omitted when it is what unnecessary lala passive voice keessatti theory of the action takkaa'u agentiin takkaa'u mootu ka gocha raawwatu sun yeroo takka takka maal ta'uu danda'a omit ta'uu danda'a jedha yeroon inni omit ta'u yeroon dhabamsiifamu takkaa'u dhiifamu yeroo kam yeroo inni baay'ee unnecessary ta'e hedduu hin barbaachisu takkaa'u yeroo inni unknown ta'e itti jinqamuun hin gaafachiisu jechuudha kanaafu inni biraammoo maal jedha the project was completed on time amma lala gaafii reefu sanitti the project was completed on time jenna eenyuun akka completed ta'e mootu himuun hin barbaachif yoo barbaachisoo maal no need to mention what by here ishiidhaan projectii yeroodhaan xumurame jechuun nun barbaachisu fakkeen projectii yeroodhaan xumurame jenna formaalidha wanti kun impersonalidhalle yaada nama dhuunfati miti yaada impersonal ta'e personally osoo hin taane impersonal yaada namni hundi irra walii galu waan ta'eef namni eenyuun xumurame jedhee gaafatu hin jiru projectiin kun yeroodhaan xumurame yoo jetteen ibsa gaa argate waan ta'eef sirraa dhaabbata namni hundu yaadni kun formaalidha yaada akkanaa ibsuu yoo barbaanne yoo theory of the action unnecessary hin ta'in ofirraa dhiisuu dandeenya akka hubachiisatti active gara passive jiruudha inni itti aanu in casual or what in direct writing passive can what passive voice can sound weak or unclear lala faalla activity jechuudha in casual or direct writing barreeffama kallattii takkaa'u barreeffama sababeessaa keessatti passive voicing kun maal jedha
passive voicing kun soundiin isaa maal ta'uu danda'a laafaa ta'uu danda'a unclear ta'uu danda'a akkuma maqaan isaa ibsutu active jechuun soundii si'ataadhaan ibsita sagalee si'aayina qabu kun garuu sagalee laafaa ta'een takka ummuutu sagalee maal hin ta'in clear hin ta'in ibsita jechuudha kun garaagarummaa active fi passive qabanidha soundiin kana laafadha kasanii mootu strong dha akkasumas sagaleen kana unclear dha kasanii clear dha suni theory of the action irratti xiyyeeffata kun receiver of the action tokko the action itself irratti xiyyeeffata haala kanaan adda baasuu danda'uu qabaanna jechuudha fakkeenyaaf weak jedha mee weak kan halaalu sagalee weak kan the mistake was made jedha amma gaafin irratti ka'ee jira by whom jedha irratti ka'a laala the mistake was made weak ta'uun isaa maaliin nu garsiisa gaafin irratti ka'uu danda'uudha yoo waan tokko bar yoo inni ibsa bal'aan godhin gaafin irrakka yoo ibsa bal'aan goone jechuun weak dha jechuun sagalee laafaadhaan nam tokko waan tokko yoo ibsi bal'aan maaliif ibsa biraa irra barbaada namni gaafii rakkaasa garuu namni tokko directly waan tokko clear godhee yoo ibsu taate gaafin irratti hin ka'u meeqa gadii kana laala strongii kana Johan made the mistakes Johan dogongora raawwateedha kanarratti mee gaafiin ka'u hin jiru eenyuun ka jedhu irratti hin ka'u eenyuun dogongora raawwata ka jedhu hin jiru maaliif Johaniin dogongori raawwateedha nama raawwatee verbis ni qaba subjectis ni qaba objectis ni qaba ka olii kun garuu maal qofa qaba verbii fi maal qofa qaba objective qofa qaba verbii fi objective qaba subjective qabu kanoo subjecti kanaaf gaafatu danda'a jechuudha kanaafu inni olii kun sagaleen wanta olii hima olii kana the mistake was made jenne ittiin ibsine kun laafadha sababa inni laafa ta'eef gaafiin maal jedhu irratti ka'e by whom eenyuudhaan dogongorri kun karaawwate meeqa ibsa quubsan kenne kalamaffaa mootu Johan dogongora raawwate jedhee kun dhumate gaafiin irratti ka'u tokko len jiru strong dha active dha jechuudha haala kana adda baafachuu danda'u qabaanna inni ittaan when to use passive voice jedha in scientific or formal writing jedha kanaafu passive kana maal keessatti fayyadamna scientific proof fi akkasumas formal writing keessatti fayyadamuu dandeenya the experiment was what conducted in what in a lab jedha experiment was conducted amma kun scientifically maalidha proved experimentiin eessa keessatti conducted ta laabii keessatti wanti kun scientifically proved fi akkasumas formal dha kanaafu waan akkana ibsuu barbaanne passive ibsina passage keessatti yoo isin gaafate amma yeroo baay'ee active fi passive voice keessattuu barattoota remedial caala barattoonni fresh formii maalitiin isin gaafata passageetiin isin gaafata formii passageetii yoo isin gaafate wanti kun scientifically proved damo wanti kun waa'ee theory of the action dubbataa jedhamu receiver of the action dubbataa jira wanti kun immoo sagaleen inni itti waan kan ittiin ibsu jiru weak moo strong dha ka jedhu adda baafattanii yoo weak ta'e passive yoo scientifically proved haasawaa jiraates passive fayyadamta yoo akkasumas immoo receiver of the action takka action itself haasawaa jiraatallee passive fayyadamtanii maaliin fayyadamtanii active fayyadamtanii bifa passageetiin akka isin gaafatu beektanii waan kana ofirraa laaluu danda'u qabaatan jechuudha focus on what focus on the experiment not what the person conducting it waan namni tokko dalagu osoo hin taane waan maalii haasa'u jira experiment takka ummatu waan waliigala raawwatamu haasa'u jira jechuudha kanaafuu waan general ta'e wanni haasa'u passive dha jechuudha active caala akkasumas a valuable painting was what stolen last night jedha the TV is what unknown amma lala wantichi kun hin beekamne theory of the action takka raawwatan gochicha abban dhimma gulummoon hin beekamne the valuable painting was it qalamiin takka halluun gati qabeessi hatamee ture mali last night halkan darbe takka halkan tare hatamee ture nama hate san hin beekne kanaafu nama hate waan wallaaleef kamiin ibsuu danda'u qabaata namtichi kun theory of the action waan wallaaleef passive kanaafu passage keessatti yoo inni theory of the action in takki unnecessary hin ta'in maali hin barbaachisne akkasumas immoo unknown ta'e kan isin fayyadamtan passage keessatti maalidha passive voice dha passive voice garuu formii isaa kana beekuu danda'u qabaatan jechuudha yoo simple past dhaan deemaa jiraate tensichi tuqaa gidduu isinillee formii kana auxiliary verb itti dabaltanii oofuu danda'u qabaatan jechuudha kanaaf kallattii maalidha use active voice for clarity and directness jedha kanaaf active voice kan fayyadamnu akka cuunfatti jedha clarity fi waan tokko qulqulleessuu likkitti namaa galchuuf akkasumas immoo directness kallattii waan tokko mul'isuu tuquu barbaanne fayyadamnedha use passive voices when focusing on what on action rather than what the theory experimentally proved scientifically proved akkasumas formal action fi kanneen kana fakkaatan theory of the action caalaa yoo kan barbaannu ta'e mal fayyadamna isa passive fayyadamna jechuudha both voices have what their places depending on what context and the writing style keeyyatuma keessattuu dha passage ma keessattuu voicing kun lamaan context fi writing style keeyyanni sun ittiin barraa'e fi akkasumas immoo maal irratti hundooyte
kontekstii keenya sun ittiin barraa irratti hundooyte bakka galu qabaa jedha bakka gara qaba malee akka walii isinitti hin fakkaannedha. Kanaafuu maal laaluu danda'u qabaatanii isin akka barattoota fireeshitti yoo paasejiin isin gaafate jalqaba paasejiin theory of the action irraa eegale moo receiver of the action irraa eegale yoo gochichummaanuu jalqaba keeyyannu itti eegalu theory of the action itiin eegale verbiin achi keessatti guutamaa deemuu danda'u qabaattu haga paasejiin kontekstii isaa jijjiiruutti akka writing style isaa jijjiiruutti verbii active taateen oofuu qabdan takka structure activity yoo garuu jalqabuma inni theory of the action dhiisee receiver of the action ka eegalu taate achi keessa theory of the action barbaadanii kan dhabdan taate kallattumaan haga writing style passage sanii jijjiiramu formii maali itti naqxanii passive voice itti naqxanii jechuudha. Kanaafuu jijjiirraa active gara passive kana laaluudhaaf verbiilee lamaan tan ofirraa laala verbiin lamaan tun transitive fi intransitive verbs jedhamti. Verbiin tun lamaan maal irratti hundooyte qoodamtennaan based on whether those verbs are take direct object or direct objective fudhachuudha buratti hundooyte jechuudha. Yoo kan fudhatu taate transitive verbii jedhamti. Verbiin immoo direct objective fudhatu isiin transitive jedhamtu tun active irraa gara passive jijjiiramuu dandeetti. Verbiin immoo intransitive jennuun tun ta negative taate tun tan direct objective hin fudhanne isiin tun immoo active dha yoo kan jiraatu taate gara passive jijjiiramuu hin dandeettu. Sababbiin isaa wanti tokko active irraa gara passive jijjiiramuudhaaf dirqama direct objective qabaachuu qaba. Sababbiin isaa direct objective active keessa jiru sun subjectii maalii ta'uu deema waan ta'eef subjectii passive ta'uu deema takka ummootu dura bu'aa passive ta'uu deema waan ta'eef yoo active keessatti wanti sun direct objective hin qabaanne wanti direct objective achi keessatti hin qabaanne dakanatti passive keessatti akka subjective ta'ee wanti tajaajilu waan hin jirreef verbiin intransitive sun guutumaan guututti gara passive jijjiiramu verboota akkasii yoo qormaata isin qoran keessatti argitan maal jettaniin no passive form jettanii ammattuu keessatti barreessaniif jechuu barsiisota yeroo baay'ee isin shawwaduuf barsoonni verbii akkasii isin qoruu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal jedha verbs can be classified into transitive and intransitive based on whether they require what or they need an object to complete what their meaning. An object into maali direct objective baana malee indirect objective hin baanu jechuudha. Kanaafuu isin tokkoffaan transitive verb enne transitive verb is a verb that requires what an direct object to what complete its meaning. Hiika isaa xumuruuf verbiin direct objective ofitti barbaaddu maal jedhamti transitive verb jedhamti. Kanaafuu verbiin tun direct objective ni barbaadde ni qabdi waan ta'eef qabaatte taanan immootu active irraa gara passiveetti guutumaan guutuutti jijjiiramti. Sababbiin isaa direct objective isin active keessatti qabnu san finnee passive keessatti jalqabarra goonaa jechuu akka objectiveetti jijjiiramuu dandeetti. It answers the question what kan jedhu. Question what jedhu deebisti jechuudha. Verbiin tun verbiin transitive maaliif jennaan objective qabdi waan ta'eef objective isii santu jiraachuun gaafii what jedhu kan itti ka'u deebisa yookiin immoo whom kan jedhu kan itti ka'u san deebisaa jechuudha. After what after the verb verbii boodan gaafileen kun lamaa yoo ka'e gaafilee what fi whom jedhamu kun yoo ka'e gosa verbii keessaa verbii direct objective fudhattu isii transitive jedhamtu isii mootu active irraa gara passive jedhamtu tanatu gaafii kanaaf deebii laata jechuudha. Kanaafuu wanti isin beeku qabdan transitive verbiin tokkoffaa verbii direct objective fudhattuudha. Verbii direct objective fudhattu ta'ee verbii mootuyyuu gaafii verbii boodan what fi whomidhaan ka'uu danda'ullee response ta kennituudha. Akkasumas immootu active form irraa gara passiveetti seera isaa takka structure isaa eeggattee jijjiiramuu tan dandeessuudha jechuudha. Inni itti aanu mootuyyuu example ka jedhuudha. Mee example tana wal jilaala she jedha. She bought a book jedha laala. Amma verbii kana halaalu boughtiin kun amma direct objective dirqama fudhata. Yookaan buukii fudhachuu danda'a yookaan mootu shuuzii fudhachuu danda'a yookiin immootu haawuzii fudhachuu danda'a yookiin immootu kootii kiloozii jakkeet waan fedhe fudhachuu danda'a. Direct maal barbaaden direct objective barbaada. Isiin maal jettuun bought jettuun. Kanaafuu jechi bought jedhu tuni verboota keessaa transitive verbiidha. Direct objective a book jedhamu fudhatte waan ta'eef kanaafuu kallattumaan active irraa gara passive itti jijjiiramti. Akkasumas gaafii what jedhamuuf deebii kenniti. Akkamitti fakkeenya she bought jenna. She bought jedha. Gaaf she bought jenna what jedhesi gaafata. Maal bitte isiin? Maal waan isiin bitte san bought what? Takkaa'u she bought what siin jedha. Isheen maal bitte siin jedha. A book jette deebii deebisaa fi kanaafuu isiin bought jedhu tuni maal kennite jechuudha. Deebii gaafii what fi whom jedhuuf kenniti jechuudha. Kanaaf verboonni akkana kun verboota maal jedhaman transitive verbii jedhamanii haala kana hubachuu danda'uu qabaatanii kunis salphaadha. Kallattumaan gara verbii maalitti dabarra
intransitive darbina kay future direct objective warrota fudhatan kana takka'u transitive verb kana tokkoffaa records and what and direct objective takka'u direct objective barbare lamaffaratti can be changed into what passive voice dha sababbiin isaa objective qabu waan ta'eef objective isaanii passive keessa akka subject tajaajila waan ta'eef example sedha example illee isaanuma she wrote a letter jedha fakkeenyaaf osoo fakkeenyaaf she wrote what jennu taate deebii maal ta'a what isaniif a letter ta'a ni jijjiirama jechuudha verboonni akka wrote ba'uutii fi kanneen kana fakkaatan ka example armaa olii keessa jiran guutuun maal jedhamanii transitive verb jedhamanii kun salphaadha nama hin dhibu verbiin nama dhibu intransitive verb kana verboonni kuyyoo isinii dhufe afaan ingiliffaa keessatti no passive form jettanii ammattu keessatti barreessuu danda'u qabaatan kaarmaan gadii kun intransitive ka jennuun kuni kanaafuu intransitive verb does not what record and direct object takka'u direct objective kan hin fudhanneedha it express what complete meaning on its own ufuma isaarratti verbi masantu bakka objectii sanillee bu'ee ufuma irratti gochicha san xumura meaning illee ufuma irratti xumura fakkeenyaaf she died jen isheen duute jen objectii tokkoon barbaadu died masan irratti maal gochichi guutuun takka'u meaningin guutuun xumurame verbi akkasanii maal jennaani intransitive verb jennaan kanaafuu verbiin tuni sababbii objectiin qabneef maaliif jennaan kan wanta tokko active irraa gara passive jiruuf wanti active keessatti objectii ture sun dhufee passive keessatti jalqabarra oola waan ta'eef formulaan passive maal jedha object of the active voice plus jedha helping verbs of verb to be plus past participle plus jedha ammatu keessatti by plus subject jedha waan ta'eef kanaafuu objectii san hin qabne waan ta'eef gara passive jijjiiramuu hin dandeettu jechuudha kanaafuu verboota akkana yookaan argitan taate no passive form jettanii ofirraa gabaastanii amma kanaafuu nuti verbii kana qooduudhaaf verbii intransitive kana qooduudhaaf maali wal hubsiisuu danda'uu qabaanna bakka gurguddoo afur xiqqoonnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha intransitive verbii kana kanaafuu intransitive verbiin it express a complete meaning on its own jedha structure isaa laala subject plus verb no objective jedha objectiin qabudha example kana laala fakkeenyaaf he sleeps well jen well into nama maa'inni adverbs of maalidha maali adverbs of maali ta'a mannerii ta'a maali adverbii takka immoo ibsa xumura haalaa kan jedhamu haala inni ittiin rafe garte qajeellootti rafe jedhami fakkee he sleeps well inni qajeellootti rafedha well into akka objectii isinitti fakkaanne well into adverbs of mannerii dha adverboota keessa adverbs of mannerii haala sleeping kun itti gaggeeffame rimni kun itti gaggeeffame isaa direct objective hin qabu kanaafuu sleeps is also what one of the intransitive verbs so it does not take direct objective due to that it cannot change it from active to passive dha jechuudha kanaafuu example itti aanu runs jedha she runs what fast kunillee fast ka jettuun maal garsiiftennaan adverbs of what adverbs of maal jedhamti manneries jedhamti isin maantunu haala kunillee maalif saffisaan fiige jedha haala inni ittiin fiige ibsiti waan ta'eef fastiin akka objective fakkaanne kanaafuu verbii runs jettuun illee one of the types of intransitive verb dha it does not take any direct objective due to that it have no passive form ta'a jechuudha akkasumas example itti aanu arrived ka jedhuu fi kanneen kana fakkaatan guutuun isaanii maa inni intransitive verb dha kay futurein isaanii does not record an object akkasumas immoo cannot be changed into passive forms they have no passive forms they do not take because what why they do not change it into passive forms so injured because they do not take any direct object taniin jechuudha sababa kanaaf ta'uu dadhabee jechuudha inni example jalatti fakkeenyaaf he sleeps early jedha early tun maal garsiiftennaan inni time adverb of time dha ammas keessatti early yeroo inni itti rafe garsiifte adverb of time dha kanaafuu osoo akkana jedhu early is slept by him ni jijjiirra osoo jenne fakkeenyaaf namni tokko dogongoreeti jechatti early jettu tana laalee he akka subjectiitti fudhatte sleeps akka verbiitti fudhatte early tana akka objectiitti fudhatte maal jechuu ni danda'a namoonni hin beekne early is slept by him gab jedhee wrong early to inni adverb of maali taati time taati adverb of time for the word sleeps or the verb sleeps taati verb sleep jedhamtu sana time inni rafe takka yeroo inni rafe garsiifti malee waan tokkoon garsiiftu dogongortanii formii kanaan hin jijjiirina sawasaniif x godhee jechuudhaan early is slept by him akka hin jenneen jechuu jirtanii adda baafachuu danda'u qabatanii difference between transitive and intransitive ka jedhuudhaan mootu
akkamitti adda baafna ka jedhuuf verbiin transitive gaafii maal jedhamuuf deebii kenniti jenne what yookaan whomiif kenniti jenne intransitive immoo gaafii kana lachiifuu hin kennitu akkasumas transitive if the sentence gives clear object it is what transitive yoo sentence sun clear object kan kennu taate wantichi transitive dha yoo garuu unclear ka ta'u taate immoo intransitive dha it does not answer what or whom maaltu intransitive kun jechuudha check if it can what be changed to passive ammallee maal check gochuu qabna verbiin sun transitive dha intransitive ta'uudhaaf inni kun active irraa gara passive ni jijjiiramu check gochuu danda'u qabaanna yoo ka jijjiiramu ta'e verbiin achi keessa hir'isummaa inni transitive verbi da kan jijjiirame ta'e immoo intransitive verbi da example transitive tana halalu he wrote a poem jedha a poem in as keessatti maa inni direct objective da wrote jettuun direct objective fudhatte waan ta'eef verbiin wrote jettuun kanaafu transitive verbi da kallattumaan amma active jirti active irraa gara passive jijjiiramuu dandeesse jechuudha anaaf isin transitive immoo intransitive he sleeps peacefully jedha ammallee kun maal garsiisa peaceful jechuun adverb of manner garsiisa malee maal hin garsiisu objectii akka isinitti hin fakkaanne wanti sadi ta'eef namoonni tokko waan sadi yoo argan tokko subject tokko verb tokko object jedhanii yaadanii kanaafuyyuu yeroo tokko object akka isinitti hin fakkaanne jechuun dabalataa dhufu verb masaan warra qajeelutti ibsu waan ta'eef peacefulin haala saniin ibsama kanaafu practical question dha gaafilee armaan gadii ka practicalan jiru kana jijjiirtanii akka argamtan haga yeroo itti aanutti paartii itti aanutti gaafilee tana dalagaati yeroo itti aanu maali walitti dhufna intransitive verbii kana bakka meeqatti qoonnaa ka jedhu yeroo muraasa keessatti isinii dubbise ammoo bira tarraa jechuudha paartii kana bakka 5tti bakka 4tti qoonnaa bakkee 4tti qoonnu kana keessa intransitive verbiin tokkoffaa intransitive verbs of motion jennaan intransitive verbi ta'e kan maal garsiisan motionii garsiisan kan maal active irraa gara passive jijjiirama describe movement war movement fakkeenyaaf goon intransitive verbi motionii garsiiftu jijjiiramtu active irraa passive kaamin akkasuma running akkasumas walking akkasuma jumping akkasuma flying akkasuma swimming akkasuma arriving akkasuma leaving akkasuma travel verboonni amma jenne kun 8 kun guutuun isa intransitive verbi dha intransitive verbi keessa kan motion agarsiisanii kan maal irraa gara maalitti jijjiiramne active irraa gara passive jijjiirama kanaafu verboota kana garraan verboota kana hima barsan isinii kenne keessatti arginaan no passive form jedhaati ammattuu keessatti barreessaa kan jijjiirre type lamaffaan intransitive verbi immoo maayini verbs of state or being what verbs of state jechuun verbi haala takka condition agarsiisanii they describe condition or existence jiraachuu waan tokko takka haala waan tokko verboonni agarsiisan kanneen armaan gadii kun kanneen akka exist jedhu sleep jedhu fakkee haala namni exist jechuun jiraachuu agarsiisa sleep illee haala namni irra jiru namni kun rafaa jira moo dhaabbataa jira moo taa'ee jira moo deemaa jira wanti jedhu kun guutuun maal agarsiisanii verbi haalati hin jijjiiramu jechuun intransitive verbi dha gara active irraa passive sit ka jedhullee taa'uu ka jedhullee akkasumas immootu stand ka jedhullee dhaabbata ka jedhu akkasumas lie ka jedhu haalli isaa sobe ka jedhullee injijjiiramu stay ka jedhullee taa'e takkaa'u ture ka jedhullee injijjiiramu akkasumas remain ka jedhullee injijjiiramu belong ka jedhuu fi kanneen kana fakkaatan injijjiiramanii verboonni anamma isinii tuqe kunillee verbii conditionii takkaa'u state wanti tokko irra jiru garsiisa rafuu taa'uu ka'uu deemuullee haa ta'u akkasumas immootu turuu haa ta'u belong haa ta'u waan nam tokko itti hidhamu verboonni akkana direct objective fudhatanii sababa direct objective fudhanneef intransitive verbi jedhamanii kanaafu active irraa gara passive jijjiiramanii they have no passive form dha jechuudha typing sadaffaan intransitive verbi kun immoo kaminni typing sadaffaa verbs of change verbi jijjiirama agarsiisan wanti tokko bakka dura ture irraa jijjiiramu fakkeenya guddatu xiqqaatu furdatu qal'atu akkasumas immootu proof ta'uu dhabuu fi wantoonni kanaaf kana fakkaatan verbi change agarsiisanii verboonni akkana direct objective fudhatan waan ta'eef hin jijjiiramanii jechuudha active irraa gara passive verboonni sun fakkeenya grow ta'uu danda'a guddina ta'uu danda'a increase dabaliinsa decrease xiqqaatinsa improve wanti tokko mootu maal ta'u develop ta'uu takka modify ta'uu rise ol ka'uu fall gadi bu'uu fi kanneen kana fakkaatan verbs of change dha verboonni kun direct objective waan hin fudhanneef intransitive verbi dha active irraa gara passive hin jijjiiramanii jechuudha typing inni afraffaan immoo verbs of weather jennaan verbii maal garsanii haala qilleensaa takkaa'u mootu haala temperature agarsiisanii takkaa'u fenomena
natural phenomena haala uumamaa takka uummatu condition uumamaa agarsiisanii reenii ta'uu danda'a. Roobni amma direct objective fudhatu. Akkasumas snowing tiifuun hin fudhatu. Akkasumas immoo tandariin bakakkaan hin fudhatu. Akkasumas immoo kaittaanu shining ifni aduu hin fudhatu. Freezing hin fudhatu. Hailing hin fudhatu. Warboonni kanaaf kana fakkaatan warboota maal garsiisu natural phenomena takka uummatu maal garsiisan weezarii garsiisanii direct objective fudhatanii sababa kanaafuu maal irraa gara maalitti hin jijjiiramanii active irraa gara passive hin jijjiiramanii. Inni shanaffaan takka inni dhumaa mootu verbs of communication intransitive verbiin typing shanaffaan warra direct objective fudhanne kan communication ite some case fakkeenyaaf speak ta'uu danda'a, talk ta'uu danda'a. Shouti ta'uu danda'a, cry ta'uu danda'a, laugh ta'uu danda'a, whisper fi kanneen kana fakkaatan verbii direct objective fudhannedha. Verboota armaan olitti isinii hime gosa shanan kana jala jira yoo xiqqaate verbii meeqa ta'anii saddeet naannawa verbii 40ti. Verboonni 40 kun intransitive verbiidha. Verbii direct objective fudhanne sababa direct objective hin qabneef immootu activeidha yoo inni verbii tanniin keessa naqee isinii kenne gara passiveetti akka hin jijjiirre no passive form jettanii kaa'uu danda'u qabaatta yoo xiqqaate qormaata keessan irratti gaaffii muraasan kallattii kanaan isinitti dhufuu danda'a. Akkasumas passage keessatti verboota kana yoo isin yammattuu keessatti kan kaa'u taate akkuma inni jiru sanitti keessan malee gara maalitti hin jijjiirtanii gara passiveetti hin jijjiirtanii jechuudha. Kanaaf paartiin jalqabaa har'a qabannee isiniif dhiyaanne kana yeroo itti aanu paartii 2dhaan ruulii active irraa gara passiveetti ittiin jijjiiramu qabannee kan waliif dhiyaannu ta'a. Kanaafuu barattoota remedialas haa ta'u barattoota fresh illee isin lachiifuu waa'een active fi passive kun ingiliffa keessatti koomanidha waan ta'eef akka dhageeffattan irraa fayyadamtan abdii qabna. Hanga paartii itti aanu walitti deebinu nagaa nu tura.